Ummanni Tigraay mirga dhabee qabsoo isaatiin deebifachaa jira ni deebifatas. Waraana Tigraay. Ummanni Tigraay mirga dhabee qabsoo isaatiin deebifachaa jira ni deebifata. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Ummanni Tigraay mirgoota isaa ji'oota 8 darban sarbaman deebifachaa jira. Kanaafanis guutumaatti harkatti galfachuuf qabsoo itti fufa jedhan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Sadaasa darbe waraana mootummaa federaalaa fi humnoota Tplf gidduutti eegalame hordofee teessoo mootummaa naannoo Tigraay kan taate Maqalee gadhiisee kan bahe mootummaan naannichaa ji'a 8 booda torbanoota dura humni waraanaa mootummaa federaalaa dhukaasa dhaabee naannicha erga gadhiisee iddootti deebi'eera. Pirezidaantiin naannichaa kan turan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kamisa miidiyaalee dhaaba isaanii dhiyeenyaan qabaniif kennaniin ji'oota 8 darban humnootni mootummaa Itoophiyaa waraana Eertiraa fi milishaa naannoo Amaaraa dabalachuun uummata Tigraay irraa dararaa hamaa gahaniiru jedhan. Uummata Tigraay akka sabaatti balleessuuf rasaasa, beela, miidhaa saalaa, suukaneessaa fi qabeenya barbadeessuu kan hammateen paakeejiin balleessuu ji'oota 8 irratti raawwachaa tureera jedhan. Ta'us uummanni Tigraay hammeenya irratti raawwatee boquun isaa cabee hamileen isaa cabee sodaatee kan bitamu osoo hin taane hammeenyi irra gahe kan qabsoo olaanuuf isa kakaasu waan ta'eef qabsoo isaatiin mirga dhabee deebifachaa jira jechuun dubbatan. Mirgoonni isaa hafanis osoo hin sharafamin guutumaatti harkatti deebifachuuf qabsoo itti fufa jedhan. Badiiwwan ji'oota darban raawwatan keessaa tokko lafa mootummaan Tigraay bulchaa ture humnaan weeraruudha jedhan Dabratsiyoon. Lafa kana to'achuuf yeroo dheeraaf qophii gochaa turanii erga qabatanii boodas akka gadhiisan gaafatamanii humna isaaniitti abdatanii didan kan jedhan Dabratsiyoon ammas irra deebiin lafa humnaan qabatan dafaa gadhiisaa bahaa jennaa jedhan. Yoo ta'uu baate garuu akkuma ji'oota 8 darban goone qabsoofnee mirga keenya kabachiifna jedhan. Dabratsiyoon erga kan kallattiin eenyuuf akka dhaaman ifa godhaniiru. Barattootaaf mootummoonni naannoo Tigraayiif Amaaraa lafa daangarra jiran kanneen akka Allamaaxaa, Koram, Humaraa fi kaanis kan kooti jechuun irratti wal falmaa turan. Uummanni Amaaraa diina keenyaa miti. Waraanni Tigraay dhalachuun dura lafti irratti wal dhaban bulchiinsa mootummaa Tigraay jalatti bulaa kan ture yoo ta'u, erga waraanni kun ka'ee booda garuu humnoonni naannoo Amaaraa duula dhaala yookiin reestii deebifachuu jedhuun to'ataniiru. Dabratsiyoon dhaamsa isaanii kanaan uummanni Tigraay kaleessa uummata Amaaraa akka diinaatti ilaalee hin beeku, har'as hin ilaalu, burullee akkasuma jedhan. Ta'us garuu hooggantoonni naannichaa aangoof jedhanii uummata Amaaraa badiisa guddaatti galchaa jiru jedhan. Uummanni Amaaraa fedha abbootii aangoo kana diduu qaba jedhan. Uummanni Itoophiyaas badii hanga ammaa gahe keessa kan harka qaban seera dura haa dhiyaatan jedha malee humna biyya alaa affeerree badiisa dabalataaf qophaa'aa jiruuf tole hin jedhinaa jedhan. Dabratsiyoon ergaa kana kan dabarsan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humnoonni Tplf murtee dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaa akka carraatti fayyadamanii haleellaa raawwachaa jiru jechuun waraanatti deebi'uu akka danda'u wayita ibsettidha. Tplf labsii dhukaasa dhaabuu kan fudhachuu dideef gaaffii nagaa uummanni Tigraay kaasuuf deebii kennuu waan hin dandeenyeef kan jedhan qindeessaan ijaarsa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee yoomii fi akkamitti akka ta'e ibsuu baatanis raayyaan humna Tplf haleeluu akka malu roobii ibsa kennaniin akeekaniiru. Raayyaan ittisa yoomii fi eessatti haleellaa raawwachuu akka qabu murteessee irratti hojjechaa jira jedhan. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan lafa kan kooti jedheen amanee fi erga waraanni dhalatee qabate deebisee akka hin laanne fi kaanifis humna waraanaa naannichaa hunda gara adda waraanaatti akka duulchisu ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa guyyaa 2 dura baaseen uummanni Amaaraa weerara Tplf raawwachaa jiruun adda durummaa fi kallattiin kan miidhamu ta'uu eeree falmiin nuti goonu dhimma jiraachuu uummata keenyaa fi birbadummaa biyya keenyaati jedheera. Tplf uummanni Amaaraa waggoota dheeraaf gaaffii eenyummaa fi daangaa irratti kaasaa kan ture naannolee raayyaa Allamaaxaa fi Koram irra deebiin weeraree Walqaayitti Xagadee Saateet Humaraa humnaan weeraruuf yaallii gochaa jira jedheera. Kanatti dabalataan humnoonni poolisii adda naannolee raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Amaaraa deeggaruun gara daangaa naannolee lamaanitti bobbaafamaa akka jiran dhagahameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa poolisoota humna addaa isaa gara daangaa naannoo Tigraayittis kanneen ergan keessaati.